Ashamaa harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha dhugaa nu bira baay'ee qorra jecha gisee hundaayyuu uffadhee taa'u natti baratee jiran sababa qorruufiyyuu dhugaa baay'ee tokko qorra isiniin jechuu jaalladha akkasumas nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyo akkasumas viidiyoo gadda isinii fi viidiyoo hojjedhe san irratti video sanarratti akka obboleettii keenyarra rakkinni ga'ee video san isiniif hojjedhee ture jechuudha. Kanatti bilbilallee yoo dawwallu kaastuu midhaan jedhee namichi jechaadha. Achuma bilbila isii wanti kaasuu danda'e haga gaafa tokkocha haga waan abbaan manaa achi jedhee waan irra ga'eetti achi waan tokko haga jedhaniif akkam isiillee kaaftee maal gooti isiillee maallaqa qabaattee illee kafaltuu deebisi maallaqa kana isiillee 300 wajjumaan bade waan ta'eef maallaqa kana isiin fudhannellee maali mucaalee hin dogongoree maa waan isin 1,000 naa ergi jettee ni fuudheetiin 1,000 ergee 1,300 jechuudha keessa wajjin. Kan erga waa isin kan erga jetteeni inni illee dogongora qaba mucaalleen jedhee amma jaarsan bira ta'ullee mucaalleen jechuudha. Anna saniin booda bakka isaan maallaqa kenna malee maallaqa malee bakka hin beeknu isaan achitti waliin hin beeknu abbaan manaa isii arguu baate isituu mas'uule isituu itti gaafatama jechaadha. Obboleessa isaa ammoo obboleessa abbaa manaa kee ammaan irratti ergi anammoo gaafa turaallee isheen bal'ummaan harkaan fadhee bilbilaa kaasuu dhugaa baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko baay'ee ulfaataadha. Anaan immoo waan isheen naan jedhu habitti anamma anan dubbisu taanam jechuudha kusaa kiyaan iddoo kennee nan dubbisu atani dawwalii jechuudha kusaa kisirriidhaan margee jira na erginaan jedhee eda jechuudha dhuma haasawuu keessan baay'ee waliin buunaan qirre anamma nan dubbisu waan ta'eef gara irratti wanti jedhu hin jiru beektaa waan ofii dawwal malee gara daddabalu hin jiru lakkoofsi isaa kanaa beektaa kan masira ergi kana jechuudha immoo kanaaf fayyadama ollaan irratti hin deebi'amu fakkeenyaaf galgalallee haa ta'u sa'aatii fakkeenyaaf ollaan argitetti hin dubbista jechuudha. Hin dubbista taasoftaa yaani mucaa yoo akkana rakkattee silee cinqaa keessa ergee akka rakkattee wanni gochuutu akka hin jiru oolu biyya maatti illee waa godhanii waqtii xiqqeetti illee muruuf didee cinqaa keessa irratti silee jetteeni bakka inni si haasaa ofiinu inni si taasaa jechuudha si dubbisa si taasaa jechuudha. Lakkoofsi akkuma isin jira kanarratti erganii yoo ammoo maallaqa birrii 200 sibiraa qabdii yoo irra sirraa liqeeffatte. Amma laalika waan gootu dhabdee jechuudha. Amma jidduu kana keessatti miicayyoon dhugaa waan gootu dhabdee jechuudha. Abbaan manaa achi maal jedhaani birrii kana yoo ati kaffaltee anaaf si tollolaa jedhaan warri asii ammoo birrii keenya malee hin barbaannu jedhuun dhugaa baay'ee ulfaataadha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa waaqayyo jechuudha bataam kabdallame namni tokko hojjedheen jijjiirama jiree biyya isaatii ba'ee fakkeenya fi balaa hin taaneen abbaa manaa isaatiin yeroo hol'abu dhugaa baay'ee tokko ulfaataadha. Anaan immoo naaf dubbisii naan jette amma ani immoo dubbisee ani maal akkan jedhuun hin beeku dhugaa waaqayyo maaliif ani nama kana hin beeku lakkoofsa bilbila isaallee dammoo naaf ergitee jirti jechuudha. Inni maal jechaan jira kaa birrii kana yoo ati ergitee ani ibsitu gargar ba'aa jechaan jira jechuudha. Mijoomtuun immoo jidduu kana keessatti rakkattee jirti dhugaa. Maaliif ani immoo amma sa'aatii kanatti dammoo maalan godha kaashii wanni hin godhu maaltu jira. Uumaa wanni hin godhu harka kiyya wanni tokko hin jiru jechuudha. Maaliif harki koo duwwaadha sa'aatii kanatti maalan godhare ani immoo mucaadhaan maalan jiraan. Wannan jedhuun giraana gabbee jechuudha bakka kanatti kunoo karaa kanarra jirti dhugaa waaqayyo mucaan garuu ani garuu aadii gaafadhee jira onlaayinii irra hin jiru jechuudha. Onlaayinii irra hin jiru sa'aatii kanatti. Silazaa wantoota akkanaatitu jira. Gizee tokko sababni karaa tokko nutti dhufu abbaa manaa keenya addaan nu fageessaa, hiriyaa keenya addaan nu fageessa, maatii keenya addaan nu fageessa dhugaa baay'ee tokko ulfaataa ta'ee jira jechuudha. Waaqayyo bichaan dhiifama isaatiin nu haa yaadatu ga'ee jedheetis biyya keenyaaf biyya nagaa biyya jaalalaa nuuf godhe araara nuuf haa buusu malee dhugaa bataam baay'ee ulfaataa ta'ee jira bataam kabdaan waaqayyo bichaan haqa isheetis ishiidhaaf isaa deebisuu abbaa manaa ishiillee ishiidhaaf haa eegu kanuma qofa bichaadha wanni nu jechuu qabnu malee wanni nu jennu tokkoyyuu hin jiru siniin jechuu jaaladhaa kana akkanarra jirti kunoo amma isa dubbisittee lakkoofsa isaanaaf kennite
ani kaanii adii gaafadhe kaaga nama tokko naaf deebise waan namni tokko gorsa namni tokko nama gorsu nan gorsaa gahumni koo danda'u osoo micoontu wanna tokkos biyya hambaa keessatti taate osoo wanna tokkos taate gara nan gorsaa gahumni kennan garuu waan namni koo hin dandeenye oli garuu immoo wanni hin godhu hin jiru isiniin jedha akkasumas immoo waan viidiyoo kana wanni hojjedheef waan hiriyaan tasitti himatte maaliif baastee haasofte jechuun keessanii garuu immoo hiriyoonni keessan akkanaa tokko gaafa jiraatan hiriyoota keessaniif barumsa ta'a obboleewwan keessaniif barumsa ta'a jechaan viidiyoo kana hojjechaa jira malee haasa'a barbaadetii mati jechuudha viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatina viidiyoo kana hiriyoota keessan biraan ga'a maaliif jennaani obboleettiin keessan akkanatti rakkate tokko hin jirti ta'a ishiidhaaf barumsa ta'a ishiidhaaf gaafii gaafatte deebii ta'aa fi sababa saniifuu laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatina karoota baay'eedhaan rakkinni nutti dhufa karoota baay'eedhaan gaddi nutti dhufa osoo nu hin beekin sababa saniifiyyuu laayikii sheerii koomentii godhaa isiniin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti dammoo turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaarra naa oola nagaarra naa tura